raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu hamma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Maaloo badeena dhagayyaa fira rakkoo guddaa jira. Gabaatas gabbeessii maaloo yaa mootummaa yoo kanarraa fudduu guddisi daa'ima ashaboo sumuunii guddisi daa'ima 40 galee guddisi daa'ima bara furguu gamtuu guddisi daa'ima gaangeen ilmoo dhalee guddisi daa'ima. Hubannoo beektotaa. Sagantaa kanaan ilaalcha, taajjabbii, qeeqa, hubannoo fi qorannoo hayyoonni haala dhimma biyya keenyaa irratti barreessan isiniif dhiyeessina. Hubannoo beektotaa. Sababoota kufaatii bilxiginnaa saffisiisaa jiranii fi haalota raafama biyyattiin keessa jirturraa baraaruu danda'an. Ashamaa harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo, kun qophii keenya hubannoo beektotaati. Qopheessan Lammii Jabeessaa, Gulaalaan Duubee Wayyeessaa kan isinii dhiyeechummaan Gurmechaa Gammachuuti. Dura wadda dheeraa baadiyyaa magaalaa kan jiru mi'eessee nagaadee fadhaalaa soorii adda baasii yaa rabbi keetu jaalaa. Itoophiyaan erga akka impaayiraatti hundooftee har'a jaarraa tokkoof walakkaa ta'uuf jira. Jalqabuma sirna Haxeewwaniitii kaastee hanga sirna bilxiginnaa har'aatti gaaf tokkollee bittaa humnaa jalaa baatee sirna diimokiraasiitiin bulteen beektu. Itoophiyaan umurii ishii hunda keessatti rakkoodhaan dhalattee rakkoo keessa deemaa gara rakkootti ce'aa as geesse. Ragaa kanaaf immoo fagoo deemuun nama hin barbaachisu. Waggootuma afran kana keessatti akkatti sirni bilxiginnaa Abiy Ahimadiin durfamu biyyattii gaaga'ama siyaasaa, hawaasummaa fi diinagdee keessa galche arguun gahaadha. Rakkoon amma keessa jirru kun rakkoo impaayera warra Atsee tiksurraa dhufe. Abiy Ahimad Itoophiyaa sirna bulchiinsa federaalizimii irraa gara bulchiinsa gonfoo yookiin mootii gonfootti deebisuuf karoorfachuusaati. Dabalees ammoo ani mootii torbaffaadha jedhee of muuduusaati. Kanumarraa ka'uun mata duree sababoota kufaatii bilxiginnaa saffisiisaa jiranii fi maloota raafama biyyattiin keessa jirturraa karaa waaraatiin baraaruu danda'an maal fa'a jedhu irratti yaada beektota lamaa qindeessinee isiniif dhiyeessinaa hanga xumura qophii keenyatti nu caqasaa. Silaa yoo nan jirru akka rabbiif malee manaan ijaarradhaa hin diigin kaabalee. Hayyuun diinagdee yuunivarsiitii Dambidoollotti dhimma diinagdee barsiisaa jiran kan nageenya isaaniitiif maqaan isaanii akka miidiyaa irratti hin dhaamne nu gaafatan akka dubbatanitti gaaga'amni biyyattiin gama diinagdeetiin keessa jirtuu fi qaala'insi jireenyaa amma mul'ataa jiru siyaasa bilxiginnaatiif balaa guddaadha. Akka ogeessi kun jedhanitti raafama diinagdee jechuun gadi bu'uu yookiin ol ka'uu dambalii guula guddina diinagdee yeroo kenname keessatti raawwatu jechuudha. Raafamni kun waggoota dheeraa yookiin ammoo waggoota gabaabaa lakkoofsisuu danda'a. Fakkeenyaaf The Great Depression of America jedhamee beekamu kan bara 1929 hanga 1936 fulla'ee safartuuwwan diinagdee waliigalaatiin hir'ina guddaa kan mul'ise ture. Safartuuwwan raafama diinagdee yookiin rakkoolee diinagdee biyya tokkoo adda dureetti eeraman keessaa muraasni akka qaala'insa gatii yookiin inflation, hir'ina oomisha waliigalaa GDP yookiin GNP, cyclical unemployment, ol ka'uu jijjiirraa maallaqaa yookiin exchange rate, hanqina baajeta mootummaa yookiin budget deficit fi kan kana fakkaatani. Kan Itoophiyaatti amma argaa jirru kana mara hammata. Akka ogeessi saayinsii diinagdee kun jedhanitti tokkoon safartuulee armaan olitti caqafamanii sababa ittiin ol ka'anii fi gadi bu'an kan mataa isaanii qabu. Fakkeenyaaf qaala'insa gatii fudhannee yoo ilaalle akka maddeen garaagaraa eeranitti
dhiibbaa dhiyeessii yookiin sappilaayi puushii fi dabalii fedhii yookiin dimaandi puul sababoota gurguddoo qaala'insa gatiiti. Qaala'insi gatii akkamiin karaa dhiibbaa dhiyeessii dhufa kan jedhuuf oomishaaleen nyaataaf, ijaarsaaf, geejjibaaf, uffataaf, dhugaatii fi kan kana fakkaataniif oolan oomishuuf meeshaalee dheedhii nu barbaachisu. Kanaafuu dhiyeessiin meeshaalee dheedhii oomishaalee kanaaf murteessaadha. Hanqinni dhiyeessii yoo mudatu gatiin meeshaalee dheedhii ni dabala. Wantoonni kaan akkuma jiranitti ta'ee gatiin nyaataa, geejjibaa, dhugaatii, uffataa, manaa fi kan kana fakkaatan immoo ni dabala. Haala qabatamaa biyya keenyatti yoo deebinu yeroo ammaa kana gatiin beenzinaa yookiin boba'aa waan dabaleef gatiin geejjibaas akkasuma humnaa ol dabalee jira. Taatuma yeroo dhiyoo gatiin zayita nyaataa waan dabaleef gatiin nyaataa haala dur hin baramneen ol dabalee jira. Egaa sababii qaala'insa gatii dabaluu keessaa tokko hanqina dhiyeessii waliigalaa yookiin dhiibbaa dhiyeessiin meeshaalee dheedhii geessisu jechuudha. Dabalataan wantoonni dhiyeessiin meeshaalee akka hanqatan godhan keessaa ulfaatoon ammoo waraana waliinii, qoqqobbii diinagdee fi dabaliinsa guula jijjiirraa sharafa biyya alaa fi hongeen biyyattii mudate fa'a. Itoophiyaas diinagdeen gaaga'ee kan kufaatii bilxiginnaa saffisiisaa jiru keessaa sababni guddaan waraana waliinii, hongee yookiin beelli fi qoqqobbiin addunyaan biyyattiirra keesse isaan ijoodha jedhu ogeessi diinagdee yuunivarsiitii Dambidolloo. Ogeessi saayinsii diinagdee kun itti fufuun akka dubbatanitti waraanni waliinii maddeen dhiyeessii meeshaalee dheedhii akka gogan qofa osoo hin taane kanneen jiranillee waraanaaf akka oolan taasiseera. Akkasumas abbootiin biizinasii naannoo waraanni keessatti gaggeeffamaa jiru kallattii fi alkallattiin waraanichi waan isaan tuquuf oomisha dhiisanii ba'u. Kunis dhiyeessiin meeshaalee akka hir'atu godha. Yoo isaan qofatu oomishaa ture ta'e ammoo gonkumaa dhiyeessiin akka dhabamu godha. Akkasumas dhiyeessiiwwan nyaata oomishuuf oolan yookiin bu'aaleen qonnaa sababii waraanarraa kan ka'e guutummaatti dhabamu yookiin hir'atu. Fakkeenyaaf qaala'insi gatii nyaataa dhuma ji'a gurraandhalaa bara 2022tti parsantii 41.9 yoo ta'u kanneen meeshaalee biroo ammoo parsantii 22.9 ture. Kana jechuun hammam dhiibbaan dhiyeessii oomishaalee qonnaa kun qaala'insa gatii nyaataa akka dabalee hubachiisa. Dabalataanis waraanni mootummaa naannoo Tigraay fi mootummaa federaalaa gidduutti taasifamee fi itti jiru hongeen daran jabaatee beeladaa fi nama miidhaa jiru wabiin nyaataa burkutaa'ee qaala'insi gatii nyaataa akka dabalu taasiseera. Kanumaan wal qabsiifnee waraana Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiruu fi dhiibbaan inni dhiyeessii nyaatarratti geessise laayyoo miti. Akka dhaabbanni nyaataa addunyaa WFP jedhutti sababa lola kaaba Itoophiyaatti ta'een hanga ji'a muddee bara 2022tti lammiilee hanqina nyaatatiif saaxilamaniif qarshii biiliyoona 13.6 akka barbaachisu ibsee ture jedhu hayyuun diinagdee kun. Daa'imman guddisaa hindiigiin qaabalee mukattan gaalamoo hindiigiin qaabalee moofa fannisaa. Gama biraatiin qoqqobbiin diinagdee gufuu quucarsa daldala alergii yookiin ekspoortii fi daldala ol galchuu yookiin impoortii isa guddaadha. Kana jechuun biyyi akka Itoophiyaa kan meeshaalee hedduu alaa ol guurtu rakkoo hanqina dhiyeessitiif saaxilamti. Kun ammoo daran qaala'insa gatii ol dabala. Gama ol galchuutiin yoo ilaalle meeshaaleen Itoophiyaan gara keessatti guurtu yookiin impoortii gootu kanneen akka nyaataa, uffataa, maashinootaa fi boba'aadha. Meeshaaleen kunneen wantoota bu'uuraa dhala namaa keessaa isaan hangafaa fi guyyaatti kan faayidaaf oolani. Michuuwwan Itoophiyaan meeshaalee irraa ol guurtus harka 18 Chaayinaa irraa, harka 13 Saawud Arabiyaa irraa, harka 9 US fi kanneen hafan immoo Raashiyaa fi Indiyaa irraati akka ogeessi kun jedhanitti. Meeshaaleen gurguddoon alatti ergaman yookiin ekspoortii godhaman ammoo harki 21 warqii, harki 19 buna yoo ta'an kan hafan ammoo jimaa, abaaboo fi beeladoota. Michuuwwan alergii Itoophiyaa fudhatan Siwiizerlaandi harka 21 warqii, Sumaaliyaan harka 11 jimaa, Chaayinaan harka 8, Suudaan harka 8 fi Saawud Arabiyaan harka 7. Kunis Chaayinaa fi Saawud Arabiyaa irraa kan hafe michuuwwan kaan Ameerikaa fi Raashiyaatu dhiyeessa. Meeshaaleen jarri Itoophiyaaf ergan ammoo madda dhiyeessii meeshaalee bu'uura jireenyaati. Sababii qoqqobbii diinagdee Itoophiyaa irra kaa'ameen Itoophiyaan alergii qaraxa malee tolaan yookiin diyuutii firii Ameerikaatti ergaa turte dhabdeerti jechuunis AGOA keessaa haqamtee jirti. Kana jechuun ammoo gatiin meeshaalee alatti ergitee sharafa alaa ittiin argattu waan dhabameef hir'ina dolaaratiin meeshaalee alaa galan bituuf hedduu rakkataa jirti jechuudha. Walumaa galatti qoqqobbiin diinagdee qaala'insa gatii hedduu ol kaasa. Haalota walxaxaa kanatu kufaatii sirna Abiyyii saffisiisa jedhu ogeessi diinagdee kun.
Akka ogeessi kun jedhanitti yeroo darbe keessa mootummaan Itoophiyaa imaammataawwan dinagdee sadanuu monitarii, fiiskaal and structural policy hojiirra oolchuyyuu qaala'insi gatii ammayyuu dijiitii 2 ol irraa hirrachuun haafuuti kan duraarraa badaan irranne. Walumaa galatti akka seenan dinagdee biyya kana agarsiisutti dinagdee biyya kanaatiif rakkoo guddaanis ta'e furmaanni guddaan siyaasa akka ta'e seenarraa hubachuu dandeenya. Dinagdeen Itoophiyaa dinagdee siyaasati jedhu ogeeyyiin kun Ethiopian economy is political economy. Kanaafuu furmaanni kallattiiwwan kaaniin kan jiru fakkaata kan jedhan ogeessi kun yaadota akka furmaatatti Itoophiyaa gama dinagdeetiin raafamaa jirtu kana ni baraara jedhan 5 lafa kaa'aniiru. Isaanis tokkoffaa waraana waliinii dhaabuun gara dinagdeetti fuula naannessuu, kun qoqqobbiin akkaafuuf gargaarsi biyya alaarraa argamu yeroo gabaabaa keessatti yookiin shoortiraan furmaata waarawaa fiduu danda'a. Inni biraa qonnaan bulaan oomisha isaarratti akka bobba'uuf karaa bana. Bara ittaanutti beelan akka hin saaxilamneefis ni gargaara. Baasiin waraana irratti ba'u gara dhiyeessii fi investimentiitti akka geeddaramu gargaara. Waliigaltee yoo uumame oomishtoonni fi daldaltoonni sodaa fi yaaddoo malee bakkaa bakkatti socho'anii akka hojjetan, hanqinni dhiyeessii akka hin muudanne godha. Hojii dhabdummaanis akka hir'atu gargaara. Gama biraatiin ammoo biyyootii ollaa fi michuuwwan daldalaa waliin hariiroo fayyaalessa deebisanii uumuu fi atakaroo dhiisuu. Inni sadaffaan qonnaan bulaa fi kaampaaniiwwan meeshaalee bu'uuraa biyya keessatti oomishaniif deeggarsa gochuu. Afraffaan malaammaltummaa qaala'insa gatiitiin argamu kan hariiroo qaamolee mootummaa fi daldaltoota maxxantuu yookiin paarasaayit tireedarsiitiin uumamu irratti tarkaanfii fudhachuu fi kan kana fakkaatani. Qabxiin 5ffaa fi inni dhumaa hayyoota siyaasaa, hayyoota dinagdee, paartilee siyaasaa fi abbootii qabeenyaa hubannoo dinagdee qaban waliin marii hunda hammate gochuun furmaata ta'a jedhee yaada jechuun yaada isaanii xumuran. Nuura wadda dheeraa baadiyyaa magaalaa kan jiru mi'eessee naggaadee faddaalaa. Hayyuun biraa yuunivarsiitii Bulee Horaatti sirna federaalizimii fi sirna bulchiinsa gadaa qorachaa jiranii fi kaadhimamaa PhD kan ta'an tokko ammoo akka jedhanitti rakkoon Itoophiyaa yeroo ammaa har'a kan jalqabee miti. Rakkoolee kanaan dura osoo fala hin argatin walirra tuulamaa dhufantu gaagaama biyyattiitti hammeessaa jira. Hunda caalaa ammoo sirni bilxiginnaa Abiy Ahimad tooftaa siyaasaa inni ittiin biyyattii bulchaa jiru lammiilee biyyattiirran gaagaama guddaa dhaqqabsiisaa jira. Ani rakkoo guddaa Abiyyiiti jedhee kana yaadu badhaadhina jechuun mataan isaa sirna bulchiinsati moo, sirna dinagdeeti moo, sirna siyaasati moo, sirna biyya ijaaruuti moo, sirna biyya diiguti gaaffiin jedhu adda bahee deebii hin arganne. Ida'amuu jechi jedhus miseensota bilxiginnaa sadarkaa hooggansa gubbaarraa hanga gadiitti osoo gaafatamanii qajeeltoon waan hubatanii jiran natti hin fakkaatu. Abiyyi waan isaafiyyuu hin galle abjootee abjuu hiikaa hin qabneen biyya diigaa jira jedheen amanaa jedhu namni kun. Kanaafuu jedhu ogeessi federaalizimii kun kanaafuu raafama biyyattiin yeroo ammaa keessa jirtuuf falli waan lamaan kana ta'uu danda'a. Inni tokkoffaan marii fi waliigaltee yookiin nigoosheeshiniin dhugaa irratti hundaa'ee dhaabbatee mariin sabaa fi sablammoota qixa sirriin hirmaachisuu taasifamuu qaba. Kunis ta'uu kan danda'u qaamni biyyan bulchuuf hin jedhu badii dhaqqabsiisaa jirutti amanee otoo dhiigni kanarra dhangala'iin aangoo ummataaf dabarsee yoo qaamni ce'umsaa bu'uureffame qofa. Kun gamanuma akka milkoofneef marii biyyaalessaa sobaa qopheessanii waan jiraniif gatatee jira fakkaata. Ta'us abdii irraa kutuu dhiisanii paartileen qabsoo karaa nagaa gaggeessan mootummaa dirqisiisanii gara xarapheessatti fiduuf qabsoo itti fufuu qabu. Malli lammataa ammoo sirnicha afaan qawweetiin buusuun filannoo biraati. Kunis daran gatii guddaa lammiilee biyyattii baasisa. Lammiileen Oromiyaa keessattuu qeerroo filannoo jalqabaatiin waan hin milkaa'iniif ilaalchanis ta'ee sadarkaa qabatamaa ta'een wobootti dabalameera. Kanaaf of ijaaruu, lolanii lochiisuu, diina mogolee buusuu barbaachisa. Dhiiga ofii jiksanii diina duguugudha. Yoo lolli tole araarri tola. Kan humna hin qabne araara irrattuu hirmaachuu dhiisuu danda'a. Yoo hirmaates akka dantaa fi aangoo xiqqoo qabaatu taasifameeti. Oromoon filannoo lamaan keessayyuu galuuf humna isaa cimsachuu qaba. Kana yoo hin taane humna xiqqaan diina waxalanii duubatti deebi'uun saba gaaga'a. Oromiyaa gama kibbaan yoo fudhanne qotee bultootaa fi horsiisee bultoonni kumaatamaan lakkaa'aman mana isaanii ho'aa keessaa yaasanii sharaa jalatti galchaa jiru. Uummata kumaan lakkaa'amu dhukkubaan, beelan, waraanaan, hidhaadhaan mootummaaf fixaa jira. Hospitaalonni Oromiyaa keessa jiran kan durii caalaa kutaa hanqina nyaataa ittiin wal'aananiin guutamanii jiru. Dhukkuboonni daddarboon kaampii keessatti sabboontota hidhaman fixaa jiru jedhu hayyuun yuunivarsiitii Bulee Horaarraa dubbisne kun. Egaa akka ogeessi kun jedhanitti furmaanni jalqabaa qawween of humneessudha. Hidhannoo jabeeffachuun mariin biyyaalessaallee yoo taa'ame
shiftaa aangorra jiru kuffisuuf haala mijeessa. Furmaanni gaariin otuma du'anuu hidhannoo cimsachuudha. Egaa dhaggeeffattoota keenya haala diinagdee fi siyaasa Itoophiyaan ittiin raafamaa jirtu irratti yaada hayyuulee qindeessine asumarratti raawwanna. Torban qophii biraatiin haga wal agarrutti nagaan nuuf tura. Hirriisurree dhiisii uffadhu kaamisii. Isaa turaa kasaa dhiistee shamarrisii. Osoo fuudhuu baadhee baraa kanaa durbaa. Kophaa buluu wayyaa maddeetoo jilbaa. Daallee bitii jettii. Ispoonjii furdisuu. Mindaanan argadhu. Daa'iman guddisuu. Yaa Rabbi guddisii. Rifeensa dubaraa. Wiigii biteen gahuu. Mindaa mana kiraa. Nuura wadda dheeraa baadiyyaa magaalaa kan jiru mi'eessee naggaadee faddaalaa. Soorii adda baasii yaa Rabbi keetu caalaa. Daa'imti baaranaa kan nyaattu hin doominii. Waggaa 10 guunnaan fedhii ishii dolfinii. Buddeen kenniif jennaan na didde loominii. Suusii kitee qabnaa na didde loominii. Aanan komaatinii na didde loominii. Dhibaati dibatu na didde loominii. Sibiite looshinii na didde loominii. Anis chaati. raadiyoonii dirree shaggar raadiyoonii dirree shaggar raadiyoonii dirree shaggar